Barsiisa gaafii wayiin qaba isin gaafadhu. Maal ture gaafiin kee na gaafachuu dandeessayyee? Ilmi namaa tokko barsiisa waan hin dalagne tokkoo fi waan hojii isaa hin taane tokkotti hin adabama moo hin gaafatamaa? Ilmi namaa tokko waan hojii isaa hin ta'iniif waan hin dalagin tokkotti hin gaafatamu seerri gaafachiisi jedhus hin jiru. Akkas taanaan anis hojii tokko hin dalagne hin gaafatamu jechuudha ka akkas taanaan barsiisa. Maali kuni deebiin harkaa gade. Maaliifuu amma simbira kana miila ishee qofa laaluudhaan maqaa isheen itti himtaa. Barsiisa maali ani waa himtuudha moo akkamittiin beeka miila ishee qofa laalee waan tokko maqaa himuu kan hin danda'u. Maali kun mucaa rakkisoo maqaan keenyuun mee maqaa keenyatti himi. Maal barsiisa isin miila qofa laaltanii maqaa namaa himtu akkasumatti isin beekuu hin wayyu yaa barsiisa.